Ashmar kafuni kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan sabaaf jiru bakka nagaan dhuftan jecha ammas seenaa goota kabajamaa fi jaallatamaa Haaji Aadam Saaddootiin walitti deebinee jirra. Kabajamtoota fi hordoftoota maatiiwwan chaanala keenya qophii keenya hanga xumuraatti nu faana turan asumaan dhaamsa keenya. Haaji Aadam Saaddoo uummata Oromoo biratti nama ulfaataa jaallatamaa kabaja guddaa qabuu fi tokkicha akka hedduu jabduu hojjeteen maqaa hedduu horataniidha. Leenca Saaddoo, Kormicha Saaddoo, Tokkicha Saaddoo fi Haaji Aadam biyya dararaa jedhamanii beekamu. Adam Saaddoo tokkicha qixxee nama dhibba. Ohoo yaa goota koo waa kofuu garaan nu gubate. Gurraachillee warri Afrikaa seenaa keessan dubbate. Leencichi Saaddoo hangafoota gootota qaqqaalii Oromoo gootummaa isaanii hojii mirkaneessan keessaa tokko kan ta'an nama jabaa uummata Oromoo hunda biratti dhageettii fi goota onnee Oromoo hunda keessatti jaalala onnee irraa maddeen garnyaattii guddaa qabaachuu qofa osoo hin taane goota diina keessa taa'ee sodaa tokko malee walqixxummaa amantii fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa tureef dammaqinaan diina dura dhaabbachuun qabsaayaa turanidha. Jilba jabaa maaltu jibba Adam Saaddoo tokkicha qixxee nama dhibba. Ohoo yaa goota koo waa kofuu garaan nu gubate. Gurraachillee warri Afrikaa seenaa keessan dubbate. Haajiin godina Baalee aanaa Goobbaa Araddaa Ashuutaa gosa Oromoo Arsii Daraaraa balbala Illaasaa irraa abbaa isaanii Saaddoo Sheekaa Bonjaa fi haadha isaanii Aadde Aliimaa Waaqoo warra guddaa ilmaan hedduu qaban irraa bara 1883 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti dhalatan. Leenci Saaddoo akkuma umriin isaanii barnootaaf gaheen barnoota Islaamaa Qur'aana sheekota isaan akka Haaji Ibraahim Tigirii fa'a biratti ilmii barataa turan. Akkasumas akka lafaa dhufaa yerootti goota finiinaa biyyee herregattuu fi abdattu ta'uu isaanii qofa osoo hin taane ijoollummaa isaanii irraa jalqabanii nama irree jabaa onnee xiiqii fi jibbiinsa diinaa keessatti margitee fi aadaa naannawaatti horii fardaa fi kan kana fakkaatan horachuu fi lafa qotachuun sirna kaayoo waliin jireenya Oromoo guututti uummata ollaa firaa fi nama du'aa fi cidha walitti qaban hunda waliin akka gaaritti hirmaachuun fi gammachuun dabarsaa turan. Onnees jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii Adam Saaddootii barfakkeenyii jedhanii. Haajiin dhawaatuma guddataa dhufaniin dhiibbaa fi gabrummaa uummata Oromoo irra jirtu hubachuun diina keessa taa'anii aggaammii kallattii kamiinuu uummata Oromoo irratti fuulleffate tooftaa adda addaa baasuun koloneeffattoota mormuudhaan goota dhugaa uummata Oromoo mul'isuuf qabsaayaa turanidha. Jilba jabaa maaltu jibba Adam Saaddoo tokkicha qixxee nama dhibba. Ohoo yaa goota koo waa kofuu garaan nu gubate. Gurraachillee warri Afrikaa seenaa keessan dubbate. Mootummaan Haile Sillaasee akka rabbitti of ilaaluu fi ana malee namni hin jiru na gabbaraa jedhu dura dhaabbachuun bara 1963 gara Baalee yoo dhufu uummanni magaalaa Goobbaatti simannaa nugusichaatiif walgahee hundi kallachaan sujuuda bu'ee yoo simatu Leenci Saaddoo immoo faallaa uummataa adduma isaa uffata ofii addeeffatee dhaabbatee hafeem. Onnees jennaanii sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii Adam Saaddootii barfakkeenyii jedhanii. Nugusichi gadi jechuu diduu Haajii kana argee uummata kana hunda keessa maaltu naaf sagadoos dhoogge jedhee gaafateem. Kormichi Saaddoo jecha nugusichaa kanatti dallananii janooyi ani rabbii tokkicha waaqaa fi dachii uumeef malee nama tokkoofuu gadi jechuun amantaa kiyyatti dhoorkaadhaam. Alama wal bira gabbaruu hin danda'u jechuun ol aantummaa gabroonfattoota bifa hundaan dura dhaabbachuun fashalsaa turan. Jilba jabaa maaltu jibba Adam Saaddoo tokkicha qixxee nama dhibba. Ohoo yaa goota koo waa kofuu garaan nu gubate. Gurraachillee warri Afrikaa seenaa keessan dubbate. Uummatarra jiruuf osoo gubatan osoo falman guyyaa guyyaan osoo hidhaman umrii isaanii guutuu manni sirreessaa alagaa mana jireenyaa isaaniif ta'eem.
hidhaan itti hammaattee walqixxummaa fi bilisummaa uummata Oromootiif jabaatanii akka qabsaayan onnee itti horte malee hin deebisin seenaan ni addeessaam. Haajiin kan beekamuun gootummaa qofa osoo hin taane arjummaa yoo waa kennan kan of hin qusanne guddaa xiqqaa jedhanii nama bira hin tarree nama hunda ija tokkoon kan ilaalanii fi uummata Oromoo walitti fiduun wal barsiisuu keessattis gaheen taphataa turan ol aanaa akka ta'e manguddoon ni dubbatu. Onnees jennaani sanyii taaddeetii bardhaloonni gama hicciitii sadaamsaa dootii barfakkeenyi jedhanii. Mootummaan Haile Sillaasee biyya Itoophiyaa jedhamtu akka bulchu rabbitu amaana natti kenne jedhee amanama. Haaluma karaan haajiin kufaatii diinagdee siyaasaa fi gama hundaan koloneeffattoota Oromoo irra gahe. Mootummaa biyya bulchu Haile Sillaasee bira qaamaan deemuun Janooy gaafa galmee Itoophiyaa akka bulchitan rabbi amaanaa isinitti kennu baali keessa jirti. Rabbi hoyita galmee biyya tanaa akka bulchitan isinitti kennu kaan achi qabaa kaan ofitti qabaa isiniin jedhe jechuun akka gaafatan manguddoon ni dubbatu. Jilba jabaa maaltu jibba adamsaadoo tokkicha qixxee nama dhibba ohoo yaa goota koo waa kofuu garaan nu gubate gurraachillee warri Afrikaa seenaa keessan dubbate. Haaji Adam bu'uuraalee misoomaa kan akka manneen barnootaa, hospitaalaa fi keessattuu waa'ee gaaffii daandii baalee fi guca seenaa qabsoo Oromoo bu'uuressuu fi jajjabeessuu keessatti yoomillee addaan hin bahum. Kormichi Saaddoo Duutiin ooltu bara 1883 dhalatanii turtii waggaa 98 booda ebla 8 guyyaa jimaataa barii sanbataa ganduma itti dhalatanitti du'aan addunyaa kana irraa boqotan. Kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanala keenya seenaan goota kanaa kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Amma kutaa lammaffaatiin walitti deebinutti nagaadde.